kanaan dura waan kana qoradhee maaliif qoratte yoo jettanii ana ajajaa poolisiitii miti qorataa yakkaatii miti akka carraa ta'e Nasraa Gursuun biyya Kaayiroo keessatti rukutamte biyya Kaayiroo keessatti yeroo rukutamtu immoo kan maqaa itti bade tokko hangaftichi ana kan maqaa itti bade Nasraa Gursuun rukutuu keessaa kan harka qaba qooda qaba jedhame tokko ana yoo gadi baaftanii hin dubbanne illee Nasraan hin beetti annan beeka anaaf Isaaq Zeenuuti kan rukute jedhame maaliif akka carraa ta'e gaafa sana du'aa kadhataa turre Isaaq Zeenuu aanaa ammas reedii natti fakkaata abbaa ta'e wajjiniin yaadadhu nama afur wayii taane du'aa kadhataa turre mana kooti quban qabnu wajjiniin jirra akka carraa ta'e Nasraan naa bilbilteetti gaafa sana halkan sa'aatii 6 sa'aatii 7 keessa naa dawwaltee wal dubbifneerraa naan jechuudha. No du'aa kadhataa bullee quban qabnu kan natti mee isiidhuma afaan siitiin kan rukutamuu isiirraan naga'e malee nama biraarraan nageenye haa ta'u malee ganamaa wanni nuu dhoobame bilchiginnaadha jedhame bilchiginnaa rukuchiisee jedhame ani bilchiginnaa walii maali aniif siyaasni walii maali Isaaq Zeenuu immoo isa ija keessaniin argaa jirtanu ganamaaf galgala duulli irratti banamaa ture iyyaadatti yoo ta'e yeroo sanas viidiyoo waraabeera ani Isaaq wajjin hiriyummaa qabaadhe yookiin immoo bilchiginnaa ta'e yookiin immoo Isaaq warra mootummaa mormu keessaa hangafa isa cimaadha. Dhageessanii Isaaq warra mootummaa mormu keessaa isa hangafa. Kun kana waliin beenna. Warra mootummaa deeggaran qanii mulluu mushluu godhaan yoolu. Akkamitti geeffamee Isaaq Zeenuuf Nasraa walitti hidhanii Isaaq Zeenuutu Nasraa tumee tumsiisee jedhanii mucaa ofii fi waraqaa of harkaan qabne jedhee yeroo sana aaree dubbadhee ka'ee viidiyoocha balleesse. Abuluu jedhan abbaan Jafaar Gatiteef bulchine. Guyyaan ga'eera haqa walitti himaa deemna. Awwaan dagadhu inni waraane dagatus inni waraaname hin dagatu jedhan. Nasraa Gursuun tumamteetti. Yeroo tumamtu kana birmanneerra akka namaatti ganama jechuudha. Birmanneerraa mana yaalaa si geessinaa atis obboleettii keenya akkamitti jirtaa jennee obboleewwan keenya hedduun taasisuu dandeessu achirratti argamnee birmanneerra akka nama tokkotti Isaaqii wajjiniin. Sana booddee wanni bulee oolee jedhamaa ture Mubaarikii fi Isaaq Zeenuuti jedhamee uummanni nurra kaa'ee gale. Sana booda kulloo Jimmaatu tumsiisee maaloo Jimmaa maalee jedhamee aasaame wanni na aarsee na seensisee yoo laayifii gaafa sana kulloo miskiina biyya hojii isaa hojjetataa jiru akka waan baratu fide akka waan qaccee tokko caalu kulloo sanyii namaatiin nama arrabsu yaani fakkeenyaaf nama kulloo miti kulloo fidanii natti fannisu nan taqabbala kulloo miti wanti kulloo yaani sanyiidhaa gadi hin jiru malee utu sanyiidhaa gadi jiraate nan fudhadhaan gara kootiin dhugaa rabbiin sinitti himaa sanyiidhaa gadi an maa waamee kan siniin jedha yeroo barbaade kulloolan jedha yeroo barbaade silteelan jedha yeroo barbaade oromoolan jedha yeroo barbaade amaalan jedha maaliif sanyii kamtinuyyuu ana biratti wal qixa kanaafan sanyii barbaadan itti nama madhaaf shiraa siniin jedhe sinii eeyyame dhiisanii ijoollee amma kulloo naan jechuu dhiisanii maaliif sanyii hundayyuu nan taqabbala jechuudha. Nasraa Gursuun yeroo sanas baatee dubbachuu wallaallee anis immoo Nasraa fudhadhee bahuun wallaallee anis immoo waan an beekurraa dubbachuu wallaalle garuu tokkoffaa wanni kun qabbanaa'uu qaba. Mucaan kun nagaadhaan biyya kana keessaa bahuu qabdi. Kan rukutes as keessa jira. Kan rukuchiise bakka adda addaa ta'us kan rukute immoo as keessa jira waan ta'eef ragaa qabatamaa of hirkaa qabdi. Isinii galee ragaa qabatamaa kana hirkaa fudheen of hirkaa qaba. Amma isinii banuu hin danda'a sagalee jechuudha. Eenyunni kan haati manaa isaa Yamanii inni Oromoo shamarran Oromoo sanuu kutaa tokko keessaa dhufamee isinii galee yeroo waa maqaa namaa kennuu deemtanu rabbiinis sodaataa ta'uu qaba. Rabbii isa nama uume. Amma fakkeenyaaf yeroo sana ittiin milkoomne warri Kaayiroo keessaa isiniif ani maaraan. Ittiin milkoomne in jettan malee kulloo Jimmaatu rukutee kulloo Jimmaa rukuchiisee erga Isaaq dhufee iyyee rukuttaan jalqabee maali
yaa buleessu gaafa marfeen yaazoo kabbabaa mormatti diramu isaaf seenuu biyya kana yeroo keessa ture erga isaa biyya kana galeeyyi namni duddubbaa rukutamuu jammaree waraan astagfirullah alazim isaaqi anallee jedha warra lammii biyya kanaatiin si oliin ol beekaa olii gadi fiigaa oola hojiin koos jaraawwan na agarsiisa waggaa dheeraas immoo hiree koo ta'ee carraa koo ta'ee biyya kana keessa si wajjiniin tureen jira na bira hiriyoonni koo yuuna irraa na biraa deemanii dhumaniiru anaan jechuu dandeessa maaliifi raafuu rakaa seensin harkatti ta'e kaa isinii galee akka keessan tarii biyya Ameerikaati yookiin Awustiraaliyaa irraa yookiin Kaanaadaa irraa firan qabu kan ispoonsara naa ta'ee na baasu isumaanuu alhamdulillah rabbii koo bareedduun jira takka rabbii kootti gaddeen beeku rabbii kootti boo'ee maal hireen koo akkamitti waggaa torba biyya kana keessa taa'e jedheen beeku an firri kootis waa hundi koo rabbii kooti tawakkala waan jiraadhaan warri natti dhiyaatu na beekaan takka kaffaameen beeku waan kanatti alhamdulillah tarii warri fira qabdan asii achi baatanii obboleessi keessan obboleettiin keessan yookiin immoo namoonni perfektii ta'an namoonni ganda keessanii wal ta'uudhaan ispoonsara isin taanii ana biraa isin baasaniiru ta'a. Nama bara baraan jiraatee isin geggeessu rabbi naa godhu dantaan qabu an wallaahi takkaanatti dhagahameen beeku an gaafa carraan koo ga'ee gaafa rabbiin biyya kana keessaa riskii koo fixe yookaan gara Awurooppaa isin jettan kana nan deema yookaan gara biyya kootitti gala yookiin immoo biyya akiraan deema. Isin galee yaa rabbi yoo man du'a yoo milaata qadaan kun jiraataa malee isa isin cinqamtanuuf cinqamaan jiru jechuu barbaadeetani. Kanaaf waan arge fiddanii natti fanniftu ana yeroo keessatti gatiin ture jennaan fiddanii natti fanniftu anatti. Alhamdulillah. Almuhim gabaabumatti Nasraa Gursum kan tumsiise ijoolleen Jimmaa quban qabdu ijoolleen Arsii quban qabdu ijoolleen Shawaa quban qabdu ijoolleen Wallaggaa quban qabdu yoo ganda ta'e ijoolluma ganda siitu reebsise ijoolluma ganda Nasraa warra Nasraa beekanu warra Nasraa wajjin nyaatee dhuge warra Nasraa wajjin jiraataa ture isinii galee warra Nasraa wajjiniin biyya tokko himatuyyuu naannoo tokko himatutuyyuu warra fira obboleettii keenya wajjiniin dhalanne wajjiniin guddanne naannoo tokko jirra warra jedhuti reebsisee dhugaa jiru liqimsa lakkii naman yoo jettan sagalee isinii fidaan sagaleen isinii fidaan tokko tokkoon jechuudha. Mucaan himattee jirti ragaa qabdu dhiyeeffattee jirti sagalee amma mesenjera Nasraa keessa galee isin dhaggeeffachisuu hin danda'a amma naamana warra maqaan jaraa beekamu warra asii kulloo jimmaatu abiyyiin goobse kulloo jimmaatu abiyyi hojiin jira kulloo jimmaatu jinni hojiin jira warra jedhaa jirutuyyuu afaaniin bofa afaa jalaa ta'e jechuudha ol ba'ee miidiyaa irratti nuti warra akkasii bilchiginnaarraa firooman qabnu warra badhaadhinaatii miti warra jinniitii miti jedhee ijoollee Jimmaa qofa fuulduratti kennee maqaadhaan immoo kuulloota Jimmaa jedhee itti moggaasee maqaa Jimmaatiin arrabsaa oolutiyyuu bofa afaa jalaa ta'ee angara kootiin qabsoo Oromoo gufachiisuu keessatti dhugaa walitti himna miti dhugaan sin itti himaa miti ijoolleen Jimmaas biyyi Jimmaas dhalattoonni Jimmaas qabsoo Oromoo gufachiisuu keessatti 0.0 harka keessaan qaban isinuma warra sobee afaaniin jawee sobee afaaniin kaabaa'oo sobee afaaniin woboo sobee afaaniin abaa'oo jedhutuyyuu qabsoo Oromoo gufachiisuu keessatti qooda olaanaa qooda guddaa qaba bofa afaa lafaati bofa afaa jalaati isin naamana ijoolleen Jimmaa warri abiyyiin balaaleffatu kunoo akka isaa giseenuu gadi ba'ee waan jaallate jibbe utuu manni dee isaa beekamu utuu manni abbayyee isaa beekamu utuu obbolaa isaa kunoo obbolaa isaa jedhamee hiriyaa isaa jedhamee beekamu gadi ba'ee dhibbaan dhibbatti akkuma duraan abbichuu keenya abiyyii keenya jedhee faarse deebi'ee immoo nu keenya jennee si amanne harka si rukunnee jedhee immoo mormee jechuudha. Hammeenyummaan kee daangaa dabarraan kunoo arginee jedhee ifaan ifatti labsee hin barbaadu biyya badhaatu Jimmaan
hinjiraadhu jedhee bahee si galee biyyee namaa keessa akka jirutti jira jechuudha. Kunoo Mahamad Aljaziiraa, kunoo Yaayaa Bashir, kunoo Suudiyaa Qeerroo Jimmaa, Naawii Jabal, Ahmad Boorishaa argaa jirtu. Yoo deeggaranis ifumatti, yoo mormanis ifumatti, kun gandummaa miti. Argaa jirtu sabboontota ijoollee Jimmaa warri mormes cichee morme, warri deeggaras cichee deeggare ifaan ifatti malee garaa keessa kaatee dhageessanii garaa keessa kaatee warra deeggartu warra mootummaa mormu mataa keessa dhaasisaa jiru. In argines in nageenyes. Na dhibdu yeroo isin quba qabdanu ijoollee Jimmaatti. Isuma dhugumaan isiniin jedhaan. Namni tokko mormuus mirga qaba, deeggaruus mirga qaba. Kunoonni Jimmaa maqaa Jimmaatiin profaayilii Jimmaatiin jiru inni mormes ifaan ifatti morme dhiiraaf durbaan gadi ba'ee jalakka bilillee ooloo nama meeqa jirama sinii lakkaa'uu hin danda'a. Warri mormes ifaan ifatti hin barbaannu jedhee mormee qabee jira. Inni deeggarus immoo ifaan ifatti malee sobanii feesbuukii irratti Abiyyiin arrabsaa suuraa isaa gad deebisaa keessaan immoo mataa keessa nama dhaasisaa jiru. Isinuma warra Abiyyiin balaaleffanna jedhaa jiru na amanaa. Mubaarik immoo maaliif kana jedhee yoo jettanii fakkeenya dubbii Nasraa fakkeenya godhedheetan. Amma kan yeroo keessa jiru warri dhaasisan kuni warri harka ta'anii afaan ta'anii dhaasisan kuni maaliifuu wal dhaasisaa beetan wal qalchiisaa. Nan dhibu an dubbicha gara kootti dhufe yeroo sana. Gara Isaaqitti dhufe yeroo sana gara Jimmaatti geeffame utuu qabbaneessuu dhiibne yeroo sana akkuma isin immoo ishin taatanii kuullota Jimmaati maalooti jettanii nus haasa'uu himne dubbii akkamiitu ganda lammaan gidduutti deema ture hin qabbaneessine kana Nasraan isin beetti dhuftee affeeramtee dubbatti dubbii qabbaneessine akka nama nageenye akka nama rukuteetti ukkaanfadheen fooxaa fokkuu isin natti ofiftan jechuudha. Nasraa gaafachuu dhaqee achi taa'ee qophaa teessifamne dhugaa dubbachuun firooman kutu. Ija kamiitiin ilaalaa turtan warri gaafachuu dhaqxan gaafa sana rukuchiiftanii kaatanii ofii keessanii ofii ajjeesanii ofii boo'uusa jedhan sana. Ofii keessanii Nasraa rukuchiiftanii ganda tokko keessaa baatanii biyya tokko keessaa dhuftanii aanaa tokko keessaa dhuftanii maatii waliitu beektanu. Nasraa kustum rukuchiiftanii kaatanii teessanii boo'aan jirtanu ajjeeftanii kaatanii taasisaa boo'aan jirtanu quba nutti qabaan jirtanu. Amma gaa sagaleen keessanis suuraan keessanis na bira ga'ee qophoon keessanu. Fooxaa fokkuu isin na toffiftan gaafasii silaa gaafasuman isin toffisuu barbaadan. Yeruma sana torbeen keenyaan innaan qoradhee irra ga'u waa hunda isaa akka isiitti rukutamte eenyu akka rukuchiise eenyu akka keessaa qaba birriin karaa kamiin dhufe akkamitti dhahamte waa hunda quba qaba. Gaafa sana fooxichaa hin uffadhu fooxaa fokkuu isin la toffiftan kanaa fudheen galu jedhee utuun isin toffisee hoo gaafa sana. Anatti waa gochuun dandeessanu hin beektu. Nasraatti waa gootu deebitanii ammas kanaafan Nasraa maaloo jennaan Mubaarikaa taraa piliis dhiifamaa wajjiniin lubbuu kan gar tokkotti baafadha. Obboleettii qabda. Haadha qabda een dubbatinii calluma jedhi jennaan aniyyi haaddiinuma kana sodaachisaa ta'e isheedhaan afaan koo qabadhee deemsa Nasraa eege akka carraa ta'e siluma asiin ergan tarbii biyyaa gootee deemsa eeggattee hoggaa geessetti quban qabaan itti dhiyeenyaan namni waan hin dhossu firfirsee miti ani citii nama baasee namatti hima iftuunis deemuudhaa kaatee kunoo lubbuun jirtu iftuu. Deemuudhaa kaatee amma mitti akkanatti miti gaafadha. An akka namaa Mubaarik kottaa dhanu geggeessinaan hin jedhamne anaan. Beekan dhossa malee beekan intanaadha malee. Takka namni hadha kee hadha kottuudha geggeessinaan jedhu hin jiru. Dura buufamee natti mama maaliif citee of keessaa hin baasu an. Mistira qollofamee taa'ana keessatti. Iftuun natti himteetti. Kan tolchaan nan beeka. Kan Nasraas nan beeka. Sharrii kan jaraaf iyyaanne beeku kaa. Akan sharrii jalaaf iyyaanne gatii beekanu dura bu'anii akka obboleessaatti naan mari'atanii deemsi keenya akka moo yabaan isa kana jalumaaf anni isaa galatoomanu. Kanaafi fooxaa fokkuu keessan amma isin itti uffisuun ga'eera walumaa galatti. Mucaan baafatteetti baga rabbisii baasee
dhahamuun si soba warri jiraatan immoo dhiisaa dhahamteetti. Dhahamteetti dhiisaa sagaleetu jira. Ganaa morma kee dirceetetti keessaa baafna. Buusi suuraa Jawaar. Sagalee jiran siniin jedhaadha. Inaaftuunii fi qonxolloon tokko tokko jala deemtee waan barbaadde haasoftu. Warra feesbuukii guddaarraa biloo kamantu asitti dhufee afaan banaa jira. Awwaa malee waan haasa'u ragaan qabaan of irraa. Sagalee Nasraaf sagalee namoota yeroo wacamee haasaam waraabame. Atiif Jawaar walii maal? Jawaar isa biyya gurgure maal godhe jedhanii itti dhaaddataniiti qophiidhaan ergantanaayyuu ajjeesuudhaatti deemuu turan. Egaa gurra keetii waan dhageesse amantaa. Jalqaba afaan siirraan fideessin affeeraa. Afaan siirraan dubbatti Nasraan jalqaba jechuudha. Itti aansee immoo sagalee namoota kanaaf suuraa jaraa maqaa jaraa kan yeroo keessaa eessa jiru isa jedhu wal agarsiifna jechuudha. By the way warra biyya kana keessa warri mootummaa deeggaruu hin jira eeyyen hin jira. Kan yeroo keessa ta'anii mootummaa deeggaruun badaa jabaata. Daqiiqaa tokko keessatti sakandii lubbuu si kennisiisuu danda'a. Tokkoffaa mootummaan biyya kanaa siyaasaan fedhu walumaa galatti. Lammaffaa immoo ilaalchi biyyi keenyaaf biyyi kun walii qabanu ilaalcha akkamiiti isinii fandiisa deebisaa. Sadaffaa immoo biyyi kun biyya baqataan mootummaa harkaa baqatee dhufee keessa jiraatu malee biyya warri namni yoo inni jala taa'e abadan biyya eessaattu yoo inni jala taa'e mootummaadhaaf harka horgutu mirgan qabu. Sobas namni tokko yoo inni jala taa'e mootummaadhaan harka dha'uunsaa soba bofa afaa jala deemu ta'uu isaati. Yoo inni fuulduratti dhaqee boo'ee mootummaa himataa yoo inni fuulduratti dhaqee mootummaan na miidhe na hidhe na fannise jedhee maqaa mootummaan maqaa biyyattii balleessaa asii mootummaan deeggaraani manaama beektaa manaama keessayyuu kun ajina. Mootummaa biyya ala baasee wayyoo jedha himataa yoo innitti asiin immoo abbichuu keenya jechuun kun soba isinitti fakkaatin isinii galee kanaaf biyya kana keessa teessanii mootummaa deeggaruun dhawwaadha walumaa galatti biyya kana qofatu hin ta'in Keenyaas ta'e biyya yoo inni waraqata namaa kennitee jiraatamu keessa ta'anii baqataa ta'anii kaanii deebi'anii immoo summa amanuu summa kafaluu sirkaata isa amanee kafale sirkaata bakka mootummaa mormitee yoo inni galmoofta walumaa galatti naan taane mootummaan kun jetteetu inni bara wayyaanes nu warra bara wayyaanee dhufee galmaa'e keessaa inni immoo bara mootummaa kana himata dirqama kun dhugaa jiru walitti naxaa teessine jechuudha. Kanaafi biyya baqaa keessa ta'anii mootummaa deeggaruun baqattoota sobsiisuudha. Baqattoota biyya gadhiisee dhufe sobsiisuudha. Kuni rakkoo cimaadha. Gaagaama hamaa isinitti fiduu danda'a. Kanaaf dhoffadhaa deeggara. Kunooti maa Nasraa wajjin dhalatee Nasraa wajjin guddatee feesbuukii irratti profaayiliin jira suuraa Jawaar suuraa Baqqalaa Garbaati. Isinii galee ifa ba'anii dubbatan garuu silaa Nasraa nyaatanii oolan. Maaliif barbaachise kun? Isinii warri qabsoo Oromoo irratti beenziila naqaa jiru, gaazii naqaa jiru, hadheessaa jiru, akka namni qabsoo Oromoo irraa fagaatu godhaa jiru warra akkanaatti bofa afaa jala. Yaa buleessu maal ijoolleen badhaadhina deeggaraa jiran ifaan ifatti gadi ba'anii jarrakka bilillee jarrakka maalii gadi ba'anii amma humna isii tokkicha sandaa boyu gadi baatee abbichuu korratti nan qalama asii nan qalama jedhaa jirti yoo maaliif sobdee suuraa marroo irra kaattee feesbuukii irratti suuraa Jawaar irra kaattee suuraa qabsaa'otaa irra kaattee maaliif sobdee immoo keessaan ijoollee warra mootummaa mormanuu ajjeeftee maqaa kulloo balleessita. Achitti fixadhaa. Hin taqabbalu hangara kootiin kana booddee. Kana booddee soba keessan soba sin sharrii sin xaxaa jirtan gatiin ijaan argaa jiru jennaan fatanaa danuu dabarsiyan. Biyya kana keessatti fatanaa danuu. Kana booddee sakandii tokko waa'ee keessaniif jechuudha. Soba sin bukeessitanii daabboo sin sobaan bukeessitanii fiddanii itti fanniftan hin taqabbalu. Ale qabbalin. Addaaf addatti waliin falmina. Naanaasoo yoo barbaadde kunoo manni koo wallalchan qabu kottu naanaasee dhimma narraa qabdu.
Kanaan achi fiddee kuullota jinni jimmaa jettee natti hin fannisinatti. Ali qabbalan. Erga Nasraa Gursumii jechuudha. Waan tokko isin irraan fudhadhu laan. Achumatti wal qulqulleessaa. Waloo bira teessanii wal hirkaa nyaataa wal hirkaa dhugaa wal falaxanii karaan sobaan deemanu deebitti nama rakkisaa hin fagaatus kunoo. Akkasitti Nasraan Gursumii rabbi jedhee dhuftee ofiisiitii ragaa baatii maqaa waamte. Afaan kootiin maqaa keessanii waamu. Nu badhaadhina jedhaas ba'aatii deeggaraa eenyuun sin hin dha'u. Eenyuun waa sidin jechuun danda'u. Badhaadhinni uummata miiliyoonaan isa deeggaruu qaba. Adda bilisummaa Oromoos akkas. Kaafawunis akkas hundinuu deeggaraa mataa isaa qaba. Warra dhokote kanatu uummata balleessaa. Warra dhoksaan deemaa jiru kanatti iyyuu uummata miidhaa jira malee warra ifaan ifatti bahee bineensi ifaan argan nama nyaatu kaa. Warri ifaan ifatti bahee morme ani isin dinqifadha. Warri ifaan ifatti baatanii mormaa jirtan isin dinqifadha. Dinqifannaa guddaan isin qaba. Hin mormitan bakka isin hin taane mirga keessani jabaadha. Warri ifaan ifatti baatanii deeggartanus sirrii gootan jabaadha. Wanni ifaan ifaa bareeda. Isin galee furmaata illee argachuu danda'a. Inni furmaata hin qabne ajaan isa jalaan deeman kana. Isin anaa qabadhaa. Maaliif haasa'uun barbaachiseen immoo haadha dhimmaatuu na qabde yeroo sana. In haasa'in dhiifamaa. Biyya kana keessaa baheen ka'a jette. Kana hundaaf ragaan koo isiidhuma. Dhuftee mee akkamitti eessatti eenyu dhahe warra eenyuun feesbuukii irratti leelisuutiyyuu warra feesbuukii irratti eenyuun deeggaruutiyyuu si dhahee si dhaasise jennee gaafannaani. Haqa jiru isin immoo tokko lama sadeetti dubbatti wal hubachiisaa deemuu gaariidha. Akkas isiniin jedha. Badaa maqaan kun nyaatame sana keessatti. Wallaahi Nasraa miti an eenyuunu duddubbaan rukuchiisu. Ana na beekaa warri as jiru na beekaan. Yoon aares yeroo sana yoon dhiises yeroo sana. Sharrii namni xaxee garaa keessa kaa'atee kumtaalaan baatee deemu sana takkaa baadhee deemee beekan. Yoon aares asuma irrattan dubbadha asuma irrattan dhiisa baqa. Narraan galuyyuu dubbadhu malee. Garaa kaatanii bulfatanii intinaa jechuudha. Qiimii baachuudha. Gumaa kafaluu naan ta'ana. Wanni akkasii naan ta'ana. Isinii galee. Kanaafuu warri yeroo sana shakkii qabdanuu inshaallah shakkii keessa Nasraan matti dawwaleen isin dhageessisaa ammaa xiqqoo reeffi hoteela qubatti yoo danda'ame gara galgalaa sinii fideen dhufaa hin danda'amne boor kiiftaan sinii fideen dhufaa Nasraan afaan siitiin rakkoo irra ga'eef maaliif akka irra ga'e dubbattee kaatee sana booddee immoo eenyuun akka ta'e eenyu jedhamu maqaa jaraa waamtee suuraa jaraa ergitee lakkoofsa jaraa sinii ergitee naan ilaaltu jechuudha. Ishi galatooma ulfaadhaa. Kanaaf dhokote hadha ga'e. Malee silaa ofirratti inni su'an eenyuun haqa koo baafachuudhaaf nama calluma jedhee taa'u miti. Isinii galee akkuma isinitti hime rakasee isin harkatti namne. Rakasee isin harkatti namne. Mubaarak Kairoo keessa tureera tureera. Waggaa 7 fi 8 jalqabaa jira. Kanaaf biyya kana keessa ture namni isa beekaa miidiyaa irratti namni isa beekaa waan jirus waan hin jirres isa du'es isa dhahames geessinee Mubaarakitti fannifnaa. Obboleesso ana hiree biyya kana keessa na turse malee ati miila kee natti aragadhuudhaaf miila kee gaazii jedhu sana natti aragadhuudhaaf miti kana as keessa taa'u yookiin immoo jaalladhee natti tole miti. Alhamdulillah bakkuma rabbiin na kaa'e riskii kootu hin dhumne jedhee ilma islaamaati. Si galee bakka rabbiin kun naa filate naa wayya waa malee rabbiin kun as nan tursine jedheetanii iyyita qabbalee aamin jedhee jiraataa jira. Maaltu si dhibe waa'ee kootiif bo'o. Yeroo hedduu yeroo nu dhannee booleetti nama geggeessinu ilma namaati nutti dhaga'ama anas ta'e aslis ta'e nutti dhaga'ama. Yeroo nu booleetti nama geggeessinu nama geggeessuu malee isin hin deemtanuu maalii jettu. Carraa keenyaaf biyya alaarraa fira dhabuu keenya. Inni carraansaa akka keenya dabee akka kootiif aslii dabee fira qaba biyya alaati. Firatu baasa waggaa 2-3 irratti eegee yoo carraansaa ta'uu dide firatas keessaa baafata. Nu carraas hin dhabne firas hin qabnu maaliin isin rakkisaa jirra alhamdulillah jennee taqabballee jiraata kolfaa isin kolfisiisaa jiraataa jirra kolfaa isin kolfisiisaas jiraataa jirra maaliin isin rakkinne komeentuma akkanaa barreessuun maaliif isin barbaachisa namatti nagaamu wayiseetu moo komeentii kana hin arginu seetu yoo kuma dhibba ta'es inuma argina komeentii keessan
maaliif akka nutti dhaga'amu gootu isin maaliif dhuftanii komentii jalatti isin hin deemtanuu nutu jaallate keessa taa'aa jira nutti toleeduma bakka nu gammachiiseenuma jiraataa irra seetanii hiree keenya alhamdulillah inni taqabballee jiraataa jirra malee waa nutti tolee gammannee wayii jiraataan jirru anis ta'e asliinis ta'e otoo fira qabaanne dhugaan sinitti himaan abbaan barbaade abbaa barbaade biyya kana keessa jechuudha namni kun sabboonaadha namni kun jabaadha sabaaf hojjeta jedhamee maqaa keenyaan meeqatu guuramaa jira example community Canada community Australia community biyya faranjii jiran amma namni jarri ispoonsaraan guuraa jiranu warra sabaaf yaadu warra kufe kaasu warra sabaaf sagalee ta'u warra dhukkufatee lafa tafe warra yaalchisu warra ummataaf bu'aa buuse jedhanii namni jarri as keessaa guuraa jiranu fira jiraati quba qabna dhagahuu dhiifnee miti jala keenya quba qabna communitiin akkasin nama guuraa jirtan akkasin nama fuudhaa jirtan quba qabna takkaasin irraa dubbanne irraa hin dubbanne wallahi waggaa 3-4 duran beekaan akkasin maqaa keenyaan nama fuudhaa jirtan rabbii sodaachuu dhiiftanii warri kun warra sabaaf waan gaarii hojjetee warra nama rakkate gargaare warra nama dhukkubate gargaare warra nama sagalee hin qabne sagalee maleeyyiidhaaf warra sagalee maleeyyiidhaaf sagalee ta'ee maali jettanii akkasin gandummaadhaan ijaaramtanii firoomaan ijaaramtanii maallaqa caalchifattanii aslan nu yeroo nama gargaaruudhaa kaanu warri biyya faranjii ispoonsara nu ta'a nu jajjabeessaa nu gargaaraa waa nu godhaa ispoonsara nu ta'a takkaa jennee hin beeknu rabbiin biraa waa arganna jenneetu ammas rabbiin biraa waa arganna isinirra waan eennu abadan isinii galee kanaafi akka nama jaallatee biyyi kun itti tollaan jiraateetti dhuftanii isin hin deemtanuu nuun hin jenina nu deemuu dhaaf dhufne as taa'arra biyya garri keessaa ba'aa nuun jirre asiin barahaaf bishaan gara xaaliyaaniitiin asiin suudaanitti deebi'uun baraha suudaanii keessaa biyya galuun azaa isin galee asiin gara kanaan yookiin saawudii dhaquu malee karaa kuwaataa arminaamni dhaquu malee garritti keessaa ba'aa nuun jiru biyya kana keessa asii yoo deemte liibiyaatti deemta dhattee fannifamta achitti asii yoo deemte xaaliyaanii minaamni bishaantu jira bahara jira asii yoo deemte gara saawudii malee gara biraatti sin baasu gara yamanii waan arge isin galee biyyatti galuuf rakkisaadha biyyi kun kana keessa ofiineedha mana hidhaadhaa bi ofitti murteessinee dhaabachuun keenya jaallanneetu hin ta'in hiree keenya nu kaa'ee akkasitti walii hubachuun gaariidha galatoomaa ulfaadhaa hunduma keessa rabbiif jecha isin jaalladhaa inshaallah ana afaan kootiin dubbachuurra nasraa gorsumsinii fideetaniyyee cubbuu anarra kaa'ame fooxaa fokkuu natti fannifame isaa gisee nutti fannifame aamin jenne yeroo sana dubbii qabbaneessuudhaaf fudhannee galle sana nasraa gorsum abbaa isii rukute hin beetti sabiyyii miti abbaa rukuchiise hin beetti sagaleedhaanis immoo deeggaramaa ofirkaan qaba sagalee warra rukute sanas sinii fudhadheen dhufan sinii jedha galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii naa qabaadhaa.